raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Muddee 29 bara 2015 fagoo dhiyoo irraa nu caqasaa jirtan cufatti nagaan keenya isin haa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Qophiilee keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee tokko jennee eegallee jirraa isin keessummeessuun kan isin faana turus an Odaa Sabaati. Anis Xiiqii Dhugaasaati dhaggeeffattoota keenya jaallatamu yooyaa. Akkuma yeroo darbe walitti dhaammannee har'as qophiilee keenya qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophiilee nuti guyyaa har'aaf isiniif qabnu keessaa oduun isa tokko ta'a. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas ni qabna. Isin dhaggeeffattoonni keenyas haga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Oduu keenya guyyaa har'aafis Xiiqiin Dhugaasaa kunuuti. Mormiin dhimma maastar pilaanii wayyaaniin lafa Oromoo irratti baafatteen wal qabatee barattootaa fi hawaasa Oromoo guutuutti hirmaachisuun baatii tokko dura eegale kan itti fufee jiru yoo ta'u, keessumaa immoo guyyoota lamaan darban kanaa as Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti bifa haarawaan jabaatee itti fufee jiraatuun dhagaameera. Gama biraatiin ammoo hangafoonni mootummaa wayyaanee fi miseensonni paartii Addawaawii tokko tokko guyyoota lamaan darban kana keessa karaa sabaa himaalee biyyattii dubbii dubbataa turaniin mormii Oromoonni geggeessaa turaniin rakkoo dhalateef sababni gurmuu goolii humtootaa fi shororkeessitoota biyya keessaaf alaa akka ta'e tuquun haala uumamaa ture kanarras haanneerra jechuun ibsa kennaa turuun isaanii hin dagatamu. Haa ta'u malee galgaluma warri dubbatan kanarraa haansuun mormiin dhaabbilee barnootaa fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti jabaatee itti fufuunsaas dhagaameera. Haaluma kanaan muddee 26 bara 2015 galgala mormiin jabaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hawaaroo faraqaa lammeessoof sagalee mormii isaanii dhageessisuun dhagaameera. Mormiin galgala muddee 26 barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hawaaroo keessatti eegale kunis odoo addaan hin cinne guyyoota lamaaf itti fufuun hidhattoonni mootummaa wayyaanes barattoota Oromoo irratti doormii cabsuun itti seenanii miidhama guddaaf yoo saaxilan gariinis mana hidhaatti guuramaa jiraachuu kan dubbattu barattuu yuunivarsiitichaa nageenya isheef maqaan ishee akka hin dhahamne barbaaddu tokko akkana jechuun Odaa Sabaatiif ibsite. Gaafa sanbata duraa laatee kan inni jalqabe galgala ibsaatu badee ture. Ibsaa badee ture irraa kan ka'e qormaatiin dura sababii jiruu fi ibsaan akkamitti nurraa badaa kan jedhurraa ka'anii mormiin ittuma fufee ganamaan ka'anii dhaadannoo isaa turan. Isa booda poolisoonni dhufanii gargar diiganii. Isa booddee doormii fi lafitti ijoollee walitti qabamanii taa'aa turanii. Ammas taa'inaadhanii ijoollee ari'anii ijoolleen doormiitti galaan doormii duukaa galanii reebanii gadi yaasanii baay'ee ijoollee dhiiraa miidhamanii bakka caammaa farraa baasanii lafa miila qullaa deemsisanii baay'ee ijoollee dhiiraa miidhamanii jiru. Barattoonni sun sagaleen isaanii kan dhageessaa turan yookaan mormii isaanii kan dhageessaa turan maal jechaa turan? Freedom eduu
Isumaanii biyya keenyaa fi jechootuma dhaadannoo waa'ee Oromiyaatu biyya Oromiyaan kan keenyadha. Biyya keenyaaf bilisummaan hin barbaachisa jedhanii dhaadannoo irra turanii wanta miidhaan tokko hin qaban turanii. Garuu miitanii jedhaniitu dhufanii doormiitii ijoollee gadi yaasanii tumanii doormii ijoollee shamarranii kan galan illee jiru. Sabaa himaalee hawaasummaa garaagaraa irraati akka hubannutti doormiin illee caccabee seenaa akka turanidha waraanni mootummaa jechuudha. Inni kun hagam dhugaadha. Yeroo humni federaalaa sun itti galetti ijoolleen doormiin bannu sababii jedhaniifi doormiitti cabsanii seenuudhaan kan tumanidha. Doormiitti kan inni caccabee malee ijoolleen hin cabsine. Barattootarra dhiibbaa akkamiitu qaqqabe? Yookaan immoo nama meeqatu miidhame? Nama meeqatu hospitaalatti geeffame? Haalli nageenya isaanii hoo maalirra jira amma yeroo ammaatti? Ijoolleen dhiiraa kan hin miidhamnetu xinnoodha malee kan hin miidhamanii baay'eedha malee jechuun hin danda'amu. Kanaaf dhagaa kan amma isaasitti nu danda'u jechuudha. Baay'inaan miidhaman ijoolleen dhiiraa. Miilla jala caammaan irraa baafamee miilla jala reebamanii. Tole. Kan harki cabee jira. Barataa gadi yaasanii doormii keessatti barataa gadi yaasanii reebaa turan gaafa jedhamu keessumaa keessatti barataa ijoollee dhiiraa ta'anidha. Mee barataan doormiitti galeera yoo ta'e barataan doormiitti galanii jiru yoo ta'e achi keessatti gadi baasanii akka reebaniif maaltu sababa ta'e? Kan isaan dhufanii doormiidha gadi yaasanii fi walitti qabamaa kottaa walitti qabamaa deemaatii isin mareechiisnaa jedhanii naani. Ijoolleen gadi godinaan humnaanitu doormiitti seenanii kottaa walgeedhattu jedhameetu gadi waamama garuu gadi ba'anii hin tumamu caammaan irraa ba'ee lafa deemu aduu keessatti walitti qabamnee yeroo dheeraadhaaf aduu keessa turre walgeecha irratti gaaffii isaan gaggaafatanii humnooti waraanaa nurraa ba'anii barumsa keenyatti fumnannaani isin irraa hin baasnu asuma keessa jiraatu jennaan ijoolleen gibbii gadhiisanii yaa'an akka jiran. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamteettis kaleessa muddee 28 bara 2015tti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa ganamarraa eegalanii sagalee mormii isaanii dhageessisaa turuunis dhaga'ameera. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa gaaffii mirgaa gaafatuuf sagalee isaanii dhageessisan kanarrattis hidhattoonni mootummaa wayyaanee akkuma amaleeffatan tarkaanfii dhaanichaa irratti raawwatuun barattoonni danuun ammoo mana hidhaa hin beekamnetti darbatamu barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa dubbifne tokkorraa odeeffanneerra. Haala uumame kanas qulleeffatuuf gamasitti bilbiluun barataa Yuunivarsiitichaa kan dubbise Odaa Sabaati innis kunooti. Haala mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti uumamaa ture maal akka ta'e yoom akka jalqabee fi maal irratti akka jalqabe gabaabinumaan nu ibsuu dandeessaa? Tole ganamaan ijoolleen walitti qabamne sagalee keenya dhageessisaa turre. Maal kan jedhudha sagaleen sun? Dhaadannoon keenya barattoonni mana dabaatti dararamaa jiranii fi kan lubbuun isaanii darbaa jiru haa dhaabbatu. Sarratti immoo barattooti yeroo darbe maqaan isaanii haaramuudhaan ba'es jiru. Isaan nuuf adeebi'an kan jedhus dhaadannoo keenya keessa tureera. San irratti kan wal qabate kan keenyan gadhiisnu keenya falmuu qaane kan namaan gaafanne keenya falmuuf gaafa ol kaanu immoo akkamiin akkasittiidhaan tarkaanfisuuf kan isaan nurratti fudhatama kan jedhu ture. Freedom jedhanii osoo sagalee keenya dhageessisaa jirru dhaadannoodhaan waraanni wayyaanee mooraa hidhaa cabsuudhaan nutti seenanii haga ammaatti ijoolleen funaanamanii gara manaa dabarti guramaa jiran. Mee sa'a meeqattidha kan mormii keessan dhageessuu kan jalqabdan sa'a meeqattidha? Ganamaan jalqabame sa'aatii tokko gaafa ta'u mormii itti fufnee jirra. Dulka mooraa keessa jiran irratti humni adda biraan dabalame agaaziin jechuudha. Tole meegaa barattootarra miidhaa akkamiitu ga'e? Barattootarra miidhaan ga'e amma ammaatti ispeeshaalii doormii ijoollee shamarranii cabsuudhaan armarra dhiitanii gara keessa dhiitanii achirraa gadi darbatanii haga ammaatti hospitaala deemanii kan yaalamaa jiran hedduudha. Lakkoofsa isaanii bira yeroo hin dandeenye abaluudhaaf jedhee amma adda baafatu xiqqoo natti isaanii. Haalli amma jiru amma saayitii kanatti mooraa bukkee barataan tokko hin jiru isa argatan immoo aayidii harkaa fuudhuudhaan moobaayilii isaa harkaa fuudhanii miimoorii fattashuudhaan
darbatanii makiinaarra buusanii reefii isaaniirra buusanii fuudhanii deemaa jiru. Eessatti egaa kan isaan geessan bakka kamittidha kan isaan geessan wanta qubarraa qabdu yoo jiraate? Gara waajjira poolisii duwwaa torbaatti kan geeffaman jiru. Achi immoo kan ba'anii eessa akka isaan jiran hin beekamnellee jira. Haga ammaatti jechuudha barattoonni hospitaala jedhanii lakkoofsa hin qaban. Sanarratti immoo autoon ija koodhaan dhaabbatee ilaalu reefii 8 ol kan ta'utu barattoota guuree darbeera. Tole amma gaa haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata? Waraanni baay'ee guutanii jiru jedhama. Barattoota irrattis dhiibbaa adda addaa gahaa jiru jedhama. Ammaan kana dhugaa dubbachuudhaaf mooraan Wallaggaa Yuunivarsiitii ture dirree waraanaa yookiin kaambii waraanaa fakkaata. Barataa reebaaru kan argatan reebuu mana keessa fiiganii lubbuu isaanii hojjechuu fi mana naannoo sana jiru kan seenanis mana namaa seenuudhaan gadi yaasanii tarkaanfii irratti fudhachaa jiru. Haala nuti hin arginu sadafii qawweedhaa fi wanta isaan baatan tokko mataa keessa dhahuudhaan lafarra gototuudhaan darbatanii konkolaataa irra buusuudhaan achi garamitti akka isaan geessan haga ammaatti namni beeku jiru. Achi keessa ta'anii harka facaasu. Ijoolleen barattoonni mirga isaanii falmachuuf ol ka'an kun qabamanii konkolaataa keessa jiran nu iyyaafadhaa nu barbaadaa jechuu isaaniitti akka afarsu konkolaataa keessa ciisan. Tole dhugaadhumatti guddoo galatoomu. Isinillee galatoomaa sagalee keenya nuuf dhaga'amu kan jiran barattoonni Wallaggaa Yuunivarsiitii uummataa fi jiraattonni naannoo kanaa lammii isaanii haa iyyaafatan. Kun tuqanii dhiisuun namatti cimsa malee waan tokkoyyuu faayidaan qabu. Abidda tuqatanii dhiisuun akka inni ergii jalqabameeti yookiin galma gahinsa isaa hubachuu bira ga'u yookiin kan jalqabne kun haga xumuraatti dhaabannee miira tokkoon yaada tokkoon haafalmannu itti hafuun barattoonni yuunivarsiitii biroof of eeggannoo gochaa mirga keessan falmachuuf teellaatti hin deebiina. Guyyaadhuma wal fakkaataa muddee 28 bara 2015tti godina Shawaa Kaabaa magaalaa Hejiree fi magaalaa Hidhabuu Habooteetti barattoonnii fi hawaasni Oromoo hiriiruun sagalee mormii isaanii dhageessisus maddeen keenya garaagaraarraa odeeffanneerra. Akkasumas guyyaadhuma kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa Haanaa Guduruu magaalaa Kobbolchaatti mormiin barattootaa fi hawaasa Oromoon itti fufuusaa odeeffannoo gamasii arganneerra. Akka odeeffannoon arganne ibsutti tarkaanfii reebichaa fi hidhaas akkuma kana duraa hiriirtota irratti hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen godhamu itti fufee akka jirudha. Dhumarrattis naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa magaalaa Kamiseettis barattoonni kolleejjii barsiiftota Kamisee torbee roobii darbee mormii isaanii kan dhageessisan yoo ta'u hidhattoonni mootummaa wayyaanis barattoota irratti tarkaanfii reebichaa fi hidhaa raawwachuun dhagahameera. Uummanni Oromoo Walloo Haanaa Qalloo reebichaa fi hidhamuu ijoollee mormuun sagalee mormii isaanii yeroo dhageessisanitti poolisoonni federaalaa fi loltoonni wayyaanee hiriirtota irratti dhukaasa bananii lubbuu Oromoota Walloo 2 rasaasaan dhayuun galaafatamuunis maddeen keenyarraa odeeffannoo argannedha. Ammas jiraattonni magaalaa Kamisees ta'ee Haanaa Qalloo loltootaan weeraramanii jiraachuu maddeen keenyarraa odeeffanneerra. Oduun guyyaa irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhee asuma irratti goolabeera. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadhaa. Almaakiyya falmataa biyya goota koo jajjabee abbee laal boboo aboo. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo sabni Oromoo bilisummaa mataa isaa fi walabummaa biyya isaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Egaa ammas turtiin keessan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u isiniin jennaa. Walleedhuma kana caqasaa gara qophii keenyatti aanutti waliin haa ceenu. Wanti bara baraan barataa biyya koora saasaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane
namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisni guba. Dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche. Arguuf jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa bulche. Tole egaa dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenyatti gammadaa jirtu abdii jedhu isin qabna. Amma immoo kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kan nu dhiyeessus Odaa Sabaatii. Isa waliin turtii gaarii qabaadhaa. Lubbuun ilmaan Oromoo Impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf duugame osoo qabsootti hiriiree kan Oromiyaa waloomsuu danda'u qaba osoo hin taane kan biyyoota akka Oromiyaa hedduu waloomsuun bilisummaa saboota hedduus dhugoomsuu danda'u ta'uun kan wal falmisiisu miti. Erga gaafa Impaayerittiin humnaan ijaaramtee Itoophiyaa jedhamtee kaasee hanga har'aatti lubbuu ilmaan Oromoo Impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf wareegamanii fi kan Oromiyaa walaba taate ijaaruuf wareegaman yoo wal bira qabnee ilaalle kan Itoophiyaa jaannama ilmaan Oromoo taate har'aa jiraachisuuf obba'an dachaa hedduun kan Oromiyaa biyya taasisuuf dhuman kan caalu ta'uu seenaatu dhugaa ba'a. Kanas kan nuuf dhugoomsu sirna Minilik irraa kaasee hanga har'aatti walitti bu'iinsi mootoleen Itoophiyaa biyyoota biroo waliin taasisanii fi waraanni Impaayerittiif naannoo isheetti ta'an hunduu saba kam caalaa ilmaan Oromoo kan of keessatti qabate ta'uu isaa yeroo ta'u, kanas fakkeenyota garaa garaa fudhachuun ilaaluun barbaachisaadha. Tokko waraana mootichi Minilik warra Xaaliyaanii waliin bara 1896 taasise. Lama kan mootichi Haayile Sillaasee Xaaliyaanii waliin bara 1935 hanga 36 taasise. Sadi waraana mootummaa Dargiif humna Ziyaad Barree gidduutti bara 1974 hanga 75 taasifamee fi kan inni humna Shaabiyaa Wayyaanee fi adda bilisummaa Oromoo waliin bara 1974 hanga 91tti yeroo adda addaatti taasisaa ture. Akkasumas kan mootummaa Wayyaanee fi Eertiraa gidduutti bara 1998 hanga bara 2000tti taasifaman keessatti kan hirmaate saboota biyyattii hunda caalaa ilmaan Oromoo ta'uu fi balaan uumes akkuma baay'ina isaaniitti kan dhabamsiisuu danda'e ta'uun dhugaa ifa jirudha. Dabalataanis ijaarsuma Impaayeritti irraa yookaan Impaayerri Itoophiyaa ijaaramuun turtii jaarraa tokkoo kana qabaachuu kan dandeesse jabina mootolee Abisiiniyaaf meeshaalee ammayyaa isaan argatan qofaan osoo hin taane dogoggora gurguddoo ilmaan Oromoo hojjetanii ittiin gaabbaa du'anii fi qabsoo daandii dogoggoraa isaan taasisaniin akka ta'e seenaa irraa hubachuun ni danda'ama. Seenaalee jecha kana dhugoomsuu danda'anii fi ilmaan Oromoo cabsuu irratti bobba'an maaltu isaan mudate, eessatti duuba aanan kan jedhuuf seenaalee namoota muraasaa kaasuun ilaaluuf yoo yaalle, jalqaba irratti Oromoo ta'ee Habashoota waliin Oromoo irratti duuluun jireenyi ilmaan Oromoo gaddaaf boo'icha ta'ee akka hafuuf kan shoora olaanaa taphatee fi milkaa'ina mootolee Abisiiniyaaf gumaacha olaanaa kan taasise Gobanaa Daancaa yeroo ta'u, haa ta'u malee mootoleen Habashaa yeroo Oromiyaa of jalatti dhuunfachuu isaanii dhugoonfatan Gobanaa karaa irraa maqsan. Abbaa Malaa jedhamuun kan beekamu fi tawaraarii qubee diinagdee yookaan Abtogorgisiin yoo ilaalle, namni kun nama sammuun isaa qara ta'ee fi Impaayerri Itoophiyaa umurii dheeraa jiraachuun akka dagaagdu nama taasise keessaa isaan gafa ta'us, Habashootni garuu yeroo itti waan isa irraa barbaadan xumuratanitti summii obaasuun ajjeesan. Jireenya Impaayera Itoophiyaa dhugoomsuuf diina keessaa alaa dura dhaabbachuun seenaa gootummaa Habashoonni ittiin boonan har'aa kan dalage Jeneraalli Oromoo Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo yookaan Baalchaa Abbaa Nafsoo yoo ta'u, innis yeroo dheeraaf Habashootaan mana hidhaatti darbatame. Achiis baafamuun koloneeffattoota Habashaa waliin osoo waraana Itaaliyaa Impaayeritti irraa faccisuu lubbuun isaa dabarte. Oromoo raayyaa hidhannoo hiikkachiisuun akka isaan mootota Abisiiniyaa dura hin dhaabbanne yoo taasise akka dhiifamni godhamuuf kan hubachiifame Alii Dulee yoo ta'u, innis gorsa koloneeffattoota Habashaa dhaga'uun uummata isaa hiikkachiise gocha godheef badhaasa qophaa'ee fudhachuuf gara Finfinnee yeroo deemutti achumatti ajjeefame. Jeneraal Abbabaa Gammadaa kan jedhamu ilmi Oromoo kaayyoo mootolee Abisiiniyaa galmaan ga'uu fi Itoophiyaas jiraachisuuf jecha Oromoota raayyaa eeboof billaan mootolee Abisiiniyaa dura dhaabbachaa turan irratti
meeshaalee ammayyaa kanneen akka taankiif matireezii gargaaramuun uummata Oromoo raayyaa lafa irraa kan duguuge yoo ta'u, innis dhimmi isaa mootummaa Dargiin du'a saree kan du'edha. Dr. Hayilee Fidaa, Dr. Sanyii Likkee, Abdullaa Yusuuf yookaan Abdullaa Ahmed Yuuyyaa Oromootni jedhaman beektota Oromoon qabuu fi biyyoota alagaattis barnootaan sadarkaa guddaa irra kan ga'an keessaa warra hangafaa kan ta'an, akkasumas bara 1974 keessa gara biyyaatti deebi'uun sirna komuniizimii Itoophiyaa keessatti dhugoomsuuf habashoota waliin kan wal ta'an yoo ta'u, garuu bu'aan isaan habashootaaf buusan dagatamuun Oromummaa isaaniif jecha Finfinnee keessa akka bineensaa ari'amanii ajjeefaman. Isaan qofa osoo hin taane Dajjaazmaach Garasuu Dhukii, Koloneel Haayiluu Raggaasaa, Qanyaazmaach Mokonnin Wasanuu, Qanyaazmaach Abdullaziz Mohammad, Kaapteen Nugusee Nagaasaa, Meejar Jeneraal Biraanuu Dheeressaa fi Jeneraal Tafarii Bantiifaa gochuma wal fakkaataatu mootolee Habashaan irra geessifame. Egaa seenaalee kana irraa wanti hubatamu qabsoon impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuuf taasifamu, impaayeritti jiraachisuuf carraaqamuu fi dantaa koloneeffattoota Habashaa kabachiisuuf ilmaan Oromoo taasisan hundi kan lubbuu isaanii dhabamsiisee fi bara kolonii saba isaaniis umurii dheeressuu kan danda'e akka ta'edha. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo hedduun muuxannoo Habashoota waliin jiraachuu jaarraa tokko keessatti argame irraa fi seenaa ilmaan Oromoo darban irraa barnoota argachuu dhabuun ilmaan Oromoo kanneen akka Hasan Alii, Ibraahim Malkaa, Junaddii Saaddoo, Alamaayyoo Atoomsaa fi Dr. Nagaasoo Gidaadaafaas yaalii dogoggoraan guutee fi bu'aa dhabeessa ta'e irra deddeebi'anii yaaluun kaan adamfamanii biyya irraa baqatan, kaan summii nyaachifamuun ajjeefaman, kaan ammoo mormii karaa nagaan sirna impaayeritti jijjiiruuf dogoggora keessa dhaabbatanii dogoggora haaraa dogoggoruu eegalan. Kun hundi dogoggora jaarraa tokko duraa kaasee hanga kaleessaatti ilmaan Oromoo mudatan yeroo ta'u, osoo kaleessi har'a ta'e gootonni ilmaan Oromoo darban hedduun murtiif gocha dogoggoraa kanneen irraa of qusachuun waan silaa tolaa hojjetanii saba isaanii kolonii jalaa baasuuf akka murteeffatan nama hin shakkisiisu. Ta'us kaleessi har'a ta'uu hin dandeenye, ta'uus hin danda'u. Barbaachisummaan seenaa kan darbe qofa beekuu osoo hin taane har'a dhaabbannee kaleessa ilaaluun kan borii akka tilmaamnu kan nu taasisu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf seenaalee ilmaan Oromoo armaan olitti tarreessine irraa wanti hubatamu yoo jiraate, tokko Itoophiyaan biyya osoo hin taane impaayera ta'uu, lama impaayerri Itoophiyaa dantaan koloneeffattoota Habashaa keessatti eegamtu har'aa ijaaramuu akka dandeessuu fi ijaaramtees lubbuu dheereffachuun har'a ga'uu akka dandeessu kan taasise gumaacha ilmaan Oromoo kanneen amala Habashootaa hin beeknee fi yookaan seenaa irraa barachuu hin dandeenye ta'uu, sadii hagam Habashootaaf amanamaa ta'uu, hagam tokkummaa Itoophiyaaf warraa qullee ilmi Oromoo kamuu Habashoota biratti diina ta'uu fi Habashootnis kan hin amanne ta'uu, afur firoomni koloneeffattoota Habashaa waliin argamu kamuu firooma osoo hin taane daandii badiisaa ta'uu, shan ilmaan Oromoo hedduun seenaa irraa barnoota argachuu kan hin dandeenye ta'uu, ja'a dantaa dhuunfaaf isaa ta'uu Habashoota waliin hojjechuun dhimmi isaa badiisa ta'uu fi barbaachisummaan ilmaan Oromoo Habashootaaf qabanis yeroon kan daangeffame ta'uu, torba Habashoota waliin tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfachuun tarkaanfii lama of duuba deebi'uu akka ta'edha. Yaa saba Oromoo, bilisummaan saba Oromoo karaa qabsoo hidhannoon argamu lubbuu namoota hedduu galaafata jedhamuun ibsamuuf yaalamu irraa kan lubbuu ilmaan keetii balleessaa tokko malee impaayeritti keessatti dhumaa jiranii kan hin geenye ta'uu fi kan dantaa koloneeffattoota Habashaa kabachiisuuf waraana mootummaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuun Itoophiyaa jiraachisuuf jecha harca'aa jiran har'aas lubbuu ilmaan keetii ta'uu hin dagatin. Biyya impaayera taatee fi har'as waanjoo koloneeffattootaa jalatti kuftee jirtu karaa qabsoo nagaan dimokiraatessuuf yaaluun gaara dhiibuun kan hin caallee fi abadan impaayerri osoo hin diigamin dimokiraatawuu kan hin dandeenye ta'uu cimsii qabadhu. Impaayera dhiigaaf lubbuu ilmaan Oromoo haga hin qabne galaafattee ijaaramuun soorrachaas lubbuu dheereffattee fi akkasumas impaayera seenaa sobaan jiraattee har'a geessee lammiileen impaayeritti hedduunis seenaa kanatti dhalatanii dulloomaa jiran Itoophiyaa keessatti haqa mirgaaf bilisummaa kee yoom illee gonfachuu kan hin dandeenye ta'uu jabinaan dhugoomfadhu. Impaayera ijaaramuuf lubbuu ilmaan kee kumaatamaan duugdee jiraachuufis dhiigaaf lubbuu ilmaan kee soorrachaa haqa keessa awwaaluun hiyyeessa seenaa si taasiste Itoophiyaa keessa tuffatamaaf gadi jechaa jiraachuu irra
wareegama hagamii gaafatullee wareega baasuun biyya kee Oromiyaa waloomsite bilisummaan qoma dhiibdee jiraachuun filannoo gita hin qabne ta'uu fi kunis wareegamaan malee tola kan hin argamne ta'uu of yaadachiisi. Oromoonni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Yaa wayyaane galaana guuttataa kujirtaa ka keessaa hin baane dursa dubbimma finfinnee sunu waan hin taane dhiisimee dubbii naannoo Ayyeegaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamu hammas irra deebi'uun turtiin waliin qabaataa jirtaniif horaa bulaan isiniin jedha. Nus qophii keenya har'aa asuma irratti goolamneerra hanga qophii keenya yeroo biraa walitti deebinutti nagaan nu jiraadha. Yaa Oromoo dubbintaate duubattinte bi'inkaate jarrinaate. Yaa Oromoo dubbintaate duubattinte bi'inkaate jarrinaate. Oromiyaa irratti ree dhalanne irratti ree guddanne. Biyya namaa hin dhayne mirga namaa hin dhiibne mirga kennaaf dubbanne.